Feenet garuu ati waan hin beekne keessa maaliif seentee akkasumaan bolchita yoo ortodoksii taate gattaayitii baradhu. Haala balazaa kitaaba irraa godhee sila deemu saree deemna wajjin naa ta'iniiti. Ilma saree adaba battee akka beekti sibichaaf kenname wangeelli aboo cuqqaala minarraa cinqii. Intu kana ganamaan intu kini dhiisi kanatti. Inna geessa. Maaliin nati ati eenyu? Hin balleessu maan jedhe naa dubbisuma itti dhiisi walli. Eenyu nati no waan feen dubbadha wangeela kura si galchu. Ana na jajjii sammuu keetiin bulu horii. No hin bulu deeminarraa ooftaa jiraadha. Akka ortodoksiitti waan hin beekne irraa hin baratani. Shingalchu waan feenaas akka feetinaas nuuf ta'een jiraadha akka keetii miti horii arraban baranneeni. Ergama wayii qabdaa miree kanaaf waan Raa namni ergeen jiru obbo. Taada odoo waan hin beekne. Singalchu deemi nan dogoggorsiisin raba kudha waan hin baasi singalchu ergama inni na ergee. Ana akka keessan arrabaa naqqaani. Ergama qabda waan hin beekne hin beeku hoo jettee waan hin beekne wajjin hin qoodata akkatu maal fooliiste marra koo. Si caalan beeka akka kee arraban baranne mati si caalan beeka si akka kee nama narrabsu mati. Taada erga beekte maal seenaa daawwitti hin dubbanne. Waa'ee seenaa daawwitti irraa maan dubbanne erga beekte maaliif akkanatti dubbatame akkanatti jettee maaliif hin dubbanne. Waan barreeffame. Maal si dubbate waa'ee daawwitti maal inni waa'ee daawwitti. Isiin hin niikne. Achumatti deemaa warra rabsa warra nama barattane nama kan wajjinuu nagaan qabashi. Seedaan isin keessa jiran. Ergama qabdaafi kanaafi kan waan yeroo baay'ee isin argaa. Kana nama gootan. Ergama shaadaa qabatte jedhanii. Kootu nafaanaa seemee mee nafaanaa seemee ergame eeyyuu na ergame natti meeshii dhugumatti rabbitta waaqayyo Yesuus Kiristoositti amantaa eeyyuu na erge natti meeshii eeyyuu na erge. Hin beekta soowinaa jedha waaqayyoon keenya eeyyuu na erge waan badan na dubbisee ganamaanii eeyyuu na erge. Ila waan tokko sitti immoo dhiifama. Waan tokko miti eenyu manna erge kanuma natti. Dhiifama akka nama guddaatitti hangafa kootii baay'een siin kabaja warri as keessa jirtan namoonni jajjabaan as keessa jiranii garuu kootiin kaamucaa ganamaanati isiin beeyta inni sirriidha kun warri dubbii isaan dubbadhee fi dhiifama beeytanii arrabsoo dubbadhee isii gaafa namoota jajjabaatu as keessa jira ani maaltu akka miira keessa na seessise beektu dubbiin beekne tokko iciitiin beekne tokko keessa si caala beeka shee No, si cain beeku namaan hin jedhin ani beekuuf hin jedhi malee si caala beeka. Beekumsi koo tokko faana mana rabsu wangeela kiyyan cabsu. Feenet isaan gaafadha bakka boqonnuma sana isa gaafadhu waa'ee daawwiti. Obsi kaa yeroo tokko. Innaa kanaafiyyuu akka ortodoksii tokkootti ortodoksiin beekan kamuyyuu gattaa'ee beekaa kan biraat irraa barata. Ati garuu nan beeka. Maal irraa baradha wangeela irraan baradha malee maal atti na barsiista maal barumsa isa kam na barsiista. Taada as jala teessee baratta waa'ee ortodoksii. Iddoo feetaa hin baradha iddoo feetaa hin baradha. Maal dhuftee? Koo inni maal fee noo abumaas inni maal fee ana obboloota kooti waan feerraa baradha maal si gache waan hin beekne kana rabsinetti kanaafuu musliima taatee akka ortodoksiitti as jala teessee aha musliima ta'uu akka barbaadde kaattee dhuftee nama xiqqeessuuf hin deemini nama xiqqeessuuf hin kaatiin ishee ani waan barbaadan waaqayyo Yesuus Kiristoos yaa baratta warra amanticha barsiisan eessa taa'e isin bira taa'e moo isin bira taa'an maal wangeela hin qabu warra amanticha barsiisan deem gowwaa barsiisi anaa miti warra ortodoksii barsiisan irraa baratta malee warra biraat irraa barattu iddoo barachuu barbaadde yookaan ortodoksii taate isaan gaafatta malee isin bira dhufee baradhu barbaadani maal wangeela qaba galata waaqayyo wangeela irraan baradhu maal irraa baradha arraba ta'e matti deema wal arrabsaa akkasiimi kanaafiyyuu lamaan iyyuu galatooma waan ol galchitaniif garuu ati oduu gatteessee akka nama ooltaa rabbina tuttuquu keessanii fi isin ofirratti hin dhiisu kana booda warra musliimaa warra kiristaanaa nama tuqe ofirratti hin dhiisu. Walde. Walde tufufuu dandeessa. Walde. Arrabsoo argeera. Walde. Daawwi sagaagale moo sagaagale? Sagaagaleera. Sagaagale immoo gaabbii galeera. Okay. Sagaagale. Eessatti gaabbii gale? Gaabbii galeera. Isa immoo yoo sagaagale. Barate inni irraa fuudhe. Bakkumatti sagaagaluu isaa bakkumatti argite isaan isa hunda. Dubbise. Ragaa fi dundayyuu dubbisneerra. Ustaas qaba iddoo kanatti. Oh my God. Feenata akkana kun. Akkanatti beeka. Kam goona dhiira. Somaa jabdu boo ati hambasa. Baga dhukkeette kaaste firra. Akkana nama godhan gaa kun akkana miira kana. Dhufee waluun beekanii dhukkeerraa kaaste feenata. Ana osoo hin dhiisu. Mana kiyyaa kana sirra raawwate. Maqaa muuwaatiin dhiifama. Hayyee.
هاي أبو إلو السلام ماسي عليكم ولد ديبنا أي قالتوما تولى قالتوما إتريس أن واجد جدين بربادة بشان دوقة كريستيان ديبي نما تكيسنا مسلم نما تكيسنا أبان لا دندي لا ما في تكلم تبرما دندي نما كم يتوهم بلو وانجيلا أبشر ما أبشر كمان إسان دبسان اللي ندبسا أمانتاك يا هنتي كيسو هنجالة أجرو نما تكيسو في كلام أنت برات نما وفو نما جاله هنكاتنا أنا ستو نوفا مشي بكا غاري تا إنجلا وانت قالتوما أبشر أيه أنا مقاري صفاتاته بشان دوقة مو إذا سيوغو سيقول ما عليكم نمشي وعليكم السلام جرتو جرة شيخ أكا نجا أبو الحمد لله بطل دمونا كنا دفنا ينسر الله عليه سلام أبشر أبشر فيزا ما أنت graduation جولتي أبرزو يا تكفى graduation الجرة إيه جولتي يا graduate قولي لين كده ما شاء الله أنا أبرزو ما كنا فرصة لقوا مكان سبب تكتو يوني إيه اسمه مال قدره اسمه كان أبا تعالين دبته قربا بيرا تشيسوك سبب جراني ندب بسكيسا مكان مال تيراني har mesa rabbi sai amul mulata jarin injira Nan dubbadda babu bazi. aye Iddoo kan daawwit saran safuu eege safuu irratti subhanallah dubbadhu dhabe. wallahi nama di gurban du fe murteesa ka kuno jala mure kute bar abdi abdi gafate takkitu san deebise kute wallahi tikenya subhanallah kana sagale qulqullu jedhan raajii kanatti gartee dhukke rakas amma mootuu motokko abbichuma waan akkanaa tana jechuun akkam jedhan eenyu sirrii addunyaan hundi sirra durti akkami kiristaanii akkana jedha irraa muree illee kaa'u bakka tana waan akkanaa arrabsu kana inna lillah wallahi waan ajaa'ibaati ajaa'ibaati ilmi namaatu waan akkanaan dubbatu abbaan caalii gabbee gamu akkana gabbee intala takka kan ollaa dhiqattu arkee bareedu akkanatti arke jedhee dhufee naasawu anaafetuun Qaaniidha. inna Waan saalfiidha kun. gaafa gartee waaqa nama godhanu dubbiin baddee bar gaafatu baddee guddoo Tola. wallahi guddoon sani gaafa nyaachisan waaqa maasha allah Khalidoo Maqaa ergamtootaa salphisuuf xinneessuun hojii isaaniiti. ilmi namaatu waan akkanaan dubbatu abbaan caalii gabbee gamu akkana gabbee intala takka kan ollaa dhiqattu arkee bareedu akkanatti arke jedhee dhufee naasawu anaafetuun Qaaniidha. inna Waan saalfiidha kun. gaafa gartee waaqa nama godhanu dubbiin baddee bar gaafatu baddee guddoo Tola. wallahi guddoon sani gaafa nyaachisan waaqa maasha allah Khalidoo Maqaa ergamtootaa salphisuuf xinneessuun hojii isaaniiti. ilmi namaatu waan akkanaan dubbatu abbaan caalii gabbee gamu akkana gabbee intala takka kan ollaa dhiqattu arkee bareedu akkanatti arke jedhee dhufee naasawu anaafetuun